beekumsi siidha namni ofiisaa yoom baruu haala laalee dubbanna dhugaan nu keessa jiru isa fuudhan jalqabne fooni yommuu xumurru maalumee nu deebisee nu jireenyaatti jirru. Esa fura jalqabne maalumee nu deebisee fooni yommuu xumurru maalumee nu deebisee of sossobuudhaa malee maalumee nu deebisee nu jireenyaatti jirru Yesuus nu deebisee. Maalumee nu deebisee isa fuudhan jalqabne maalumee nu deebisee fooni yommuu xumurru maalumee nu deebisee of sossobuudhaa malee maalumee nu deebisee nu jireenyaatti jirru Yesuus nu deebisee. Yes.
nyagasani wanjye ungirira neza aramu wake yunganire n'umubiri n'abageni